nama wankaruhuma huma tarabbi jala hunduma natarkan fachifte illi majmaa yeroo ammaan tanaa godina Arsii Bahaa aanaa Shanankuuloo naannoo magaalaa Dhummuugatti argamna. Aanaan Shanankuuloo ka hundeeffame bara 2008 yoo ta'u moggaasni maqaa isaatis Tulluu Shanan Laga Shananii fi Shanan Bareentumarraa akka ta'e manguddoonni naannichaa ni dubbatu. Imalli keenya ka itti aanu gara magaalaa seena qabeettii magaalaa Dhummuugatti kan deemnu ta'a. نباز خيسا هديتت اندبي دكانهم كفتو نمنت ندربي سين نباز خيسا هديتت اندبي وهيرتو تكا حادماتي واتي Seenaa keessatti qabsaa'onni Oromoo hedduun qabsoo saba isaaniitiif manarraa bahan naannoo Dhummuugaa teessoo isaanii taasifachuudhaan socho'aa akka turan namoonni ni dubbatu. Yeroo ammaa kana bakkitti argamnu kun goda Nadhii Gammadaatii ganda Furdaa Bal'aa keessa jechuudha. Nadhiin Gammadaa qabsaa'aa Oromoo iddoo kanatti goda amma arginu kana keessatti boqochaati kan ture. Ragaan adda addaas kan jiru yoo ta'u amma naannoo kanatti bakki kun daaraa ibiddaati. Yeroo sanitti waan akka bunaa fi nyaanni isaa asitti dhiyaatee fi asitti marii adda addaa geggeessaa akkaataa qabsoon tun itti fufuu dandeessu goda kana keessatti mari'achaa asuma yoo ol baan immoo as gubbaa dirreen jirti. Dirreen tun immoo iddoo shaakala isaan ispoortii itti goggodhanii fi bakka kubbaa yeroo takka takka itti tattaphatan tole. Baaroo Tumsaa, Nadhii Gammadaa, Galaasaa Dilboo, Guutamaa Hawaasa isaan sunniin qabsaa'ota warra akka sadarkaa biyyaatti illee beekamanii jechuudha. Warroota naannoo kana turanii asitti qabsoo uummata Oromoo gaggeessaa warra turanidha. Qabsoon uummanni Oromoo kaleessa Dhummuugaa fi naannoo isitti taasisaa ture har'a xiinxalaa siyaasaatii fi daayirikteera olaanaa Oromiyaa miidiyaa neetworkii akkasumas qabsaa'aa mirga namoomaa fi dimokiraasii kan ta'an Jawaar Mahaammadiif bu'uura ta'uu manguddoonni naannichaa ni himu. Bu'aan qabsoon kennaa hayyoonni kennaa itti kufaa turan bu'aa guddaa fide. Ilmaan baay'ee nu hore ka akka xiinxalaa siyaasaa addunyaa Jawaar Mahaammad ka akkanaa kana nuu dhale hayyoonni baay'ee kana nuu dhale hayyoonni kenna warri asitti kufaa ture warri asitti rakkataa ture ka akka Nadhii Gammadaa ka seenalleen isan daganne ka du'aa jiraa isaa hin beekne. Ka akka Aliyyii Quphanne hiriyaa isaa kan waliin deeman jechaadha. Yeroo mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Dhummuugaa barachaa turettis baandii wallistootaatii fi garee hawwisoo mana barumsatti ijaaruudhaan guddina aadaa afaanii fi seenaa akkasumas aartii Oromootiif tumsa taasisuu caalatti sirboota warraaqsaa qindeessuudhaan Oromummaa fi sabboonummaa barsiisaa akka tures ni dubbatama. Mana barumsaa kana keessatti kilabii hawwisoo qindeessuu fi barsoota gargaaruu deeggaruu yeroo hedduu wajjin deemaa ture. Waan kana keessatti ammoo muuxannoo cimaa qaba. Gisuma sanuu ijoollee ta'ee mana barumsaa kana keessatti akka nama guddaatitti itti yaadee akka dhimma isaatitti barattootaafis ta'ee gargaaraa ture. Sirbaa tokko akkana jechaa ture. Baarzaa fi muriin haa daraartuu dubraan gurguriin haa barattu jedhee yeedaloo qopheessee addee Rahimaa Hussein tan jedhamtuuf kennee waan san sirba san akka dubrii baratanii karaa fuulduraa deemanii jijjiirama fidan akka godhee jira. Jawaar Mahaammad ifiin sirbu garuu ni qopheessa. Gaafa ni qopheessa anaatu sagaleessa. Eega sagaleessine booda immoo maal jee sirba tokko qaba Jawaar. Sirba tokkichaa kana malee sirbu waan akkanaan fiigama kiyyaan beekutti. Maal jaa? Oromiyaa yaa biyya garbuun gaaddisaa yaa biyya garbuun gaaddisaa diinota kee anaatu biyyee nyaachisaa anaatu biyyee nyaachisa jette sirba kana sirba gaafa ijoollee ta'e godhee agarsiisee jirallee
qindeessee uummata Oromoo daangaatti kaabaa kibbatti bahaa seensatti. Gama barnootaatiin Jawaar Mohaammed dandeettii barumsaa jabaafim kennaa addaa akka qabanis ni dubbatama. Manni duratti argamu kun hamma isin laalaa jirtan kun kan naafi inni yeroo ijoollummaadhaa sadarkaa barumsa sadarkaa tokkoffarraa hanga kutaa 8 kan ittiin wajjin qo'achaa turree fi as keessatti waa baay'ee wajjin dabarsine jechuudha obboleessa kiyya kana wajjin. Jawaar nama uumamaan kennaa fi barumsa hunda dandeettiidhaan madaalee qo'achuu danda'u. Jawaar inni xiqqeenyumarraa eegalee wanni inni hordofus barumsa qo'annaa isaa malee haasawaa biraatis hin qabu. Ammas manguddoota akka takka ta'anii irraa haasawaa adda addaa fudhatu bira ni dhaqa. Inni aladaa fi sabtii yeroo gannaa ji'a lama akkana wabcoo duraan ni qabnaa wabcoo uumamaa nuti nu gargaara. Daakuu midhaanii nuuf mizaana guyyaa aladaa fi sabtii immoo numa qo'ata malee inni iddoo biraan hojjetu sin qabu. Inni daldalii qotii yoo jenneen waan kaayyoon kiyya barumsaa hojii lamaan dhaqqabuun hunja durumarraa ka'ee waa'ee hojii biraan beeku. Egaa waa'ee dandeettii isaatiin wal qabatee dhugumatti inni yoosanii nullee nu ajaa'ibsiise maaliif dandeettiin inni qabu tokkoffaa kutaa 5 ta'ee ijoollee kutaa 6 wajjiniin waan dubbisne hundi hin galaafi. Nama taalentii cimaa qabu nama sammuu uumama isaatiin illee sammuu addaa qabu yookaan immoo barattoota yeroo ammaa kana dandeettii addaa qaban yeroo har'aarra taanee amma yoo laallu barattoota dandeettii addaa qaban san keessatti warra ramadamuu danda'u dandeettiin barumsa isaa immoo all round barumsa hundayyuu qixxee danda'a. Lammataa Jawaar wanni inni godhaa ture guddina mana barumsa kanaatiif hedduu takka ifaajaa ture. Fakkeenyaaf fudhannee bunneen as keessa dhaabbachaa ture kana isaan adda durummaadha warri deemaa ture. Mana barumsaa kan akka horsiisa lukkuudha. Jawaar ganamumaan nama tokkummaa Oromummaatiifim sabboonummaa Oromummaa calaqqisiisuun alatti ilaalcha sabummaa gandummaa fi amantaa hin qabne akka turanis ni himamam. Waa'ee Oromoo yooma duraatti jira yooma duraa gaafuma daa'imaa lafaa qabu. Namni jaalatu hiyyeessa jaalata miskiina ani nan beeku. Aanan miskiina jaalata. Yeroo san keessatti namaa nuti waa'ee Oromummaa sana nuti hordofne inni immoo waan beekuuf jechoota tokko waan inni yeroo san jiru irraa kaafne amma immoo bakka inni waan amma inni itti jiru kanarraa yoggaa laallu waan yeroo san inni haasa'u amma nullee nama yaadanneetiin waan san xiinxalaa jirra. Sabboonummaan isaa barra nutuu amma haawaa isa wajji asitti dhalannee wajji guddifne kun waan inni dalagu kana irraa nutti manaa bataate wallaalleeti irra nu dhibdee hedduutti rakkannee ture. Nu achi waan san arke gaa nutu silaa nutu irra nama guddaa nutu waan Oromummaa kana harka ture isaan nu dura arke sun kan rabbiiti waan ni boonu jiru. Yooma sanuu sandaran nuuyyuu isarraa waa hubachaa turre yoo san ofii keenya dura waa yeroo sanis yeroo sirnichi illee xiqqoo sodaachisaa ture kan ijoolleen hagana Oromummaan galeef kan sabummaan hagana galeef waan jedhu. Nuuyyuu ijoolluma kanarraa egaa ijoolleen hagana cimanii waan jedhu yoo san Oromummaa irraa dubbata isa. Waa'ee Oromoo daran ol kaasee dubbata. Istiil qabsoon har'a irra jiruu fi jijjiirama har'a saba kana keessatti dhufeenis wal qabsiifnee olaal waanuma duraan isa keessa jiru santu isarraa ka'e. Kanaaf Jawaar nama cimaadha nama Oromummaa qabu nama quuqama qabu nama immoo waan jedhe san illee jijjiiree bira ga'uu danda'u. Sabaanillee nama hin qoodu amma naannoo kanatti hubhatte uummanni kiristaanni jira islaamni jira. Yoo sanis yoo ijoollee barsiisnus ijoollee islaamii kiristaanni waliin baratu qoqqoodiinsa akkasiin qabun. Waa'ee naannummaa waa'ee dhiphummaa maal jennee amma akkasitti ibsan tokko jira. Inni waan akkasiin qabu. Ilma namaa akkuma ilma namaatitti kan kabaju. Maaliif asuma yoo barsiifnullee amma barsiisaa saba adda addaatu as keessa ture yoo sanillee akkasitti qoqqoodiinsa namaan qabuun ilma namaa ilma namummaatiin kan kabaju. Waa'ee har'a irra jiru kana waa'ee qabsoo Oromummaan har'a irra ga'e kana isa keessaa dubbataa ture. Naa dandeettii akkasii dandeettii addaa nama qabu. Dhugumattuu har'a irra taanee Jawaar kaleessa yoo isa madaallu bakki irra ga'ee fi bakki inni jiru kunis waan moosan ijoollummaa isaatitti kennaa rabbiin isaaf kennaminatti fakkaatana nama cimaa turelleedha. Yeroo kanatti wanni inni godhaa ture akkuma mana barumsaa keenya seeneen hawwisa mana barumsaa keenya namni qindeessaa ture jalqaba irratti isa. Jawaar yeroo sanitti Oromummaa tan yeroo san isaa galtee jirti. Oromummaan isaa galtee jirti. Jawaar Mohaammed dhugaa fi haqarraa nameef duubattiin jenneefim ganamumaan mirga namootaatiif falmaa akka tures hiriyoonni isaanii dubbatu. Dhugarraa namni san deebisu. Dhugarraa namni deebisu karaa malee itti deema yootte. Karaa sobaatiin itti deema yootte muraa mataa isaan fudhatu.
waliigalaan olaallu Jawaar nama haqaaf dubbatu yooma sanillee nuti xiqqoo maaliifii waan tokko yoo sanamma namni keessumattuu aboodha wal qabsiisu waan tokko ol kaasee yoo dubbate. Waan kana ati ijoollee waan taateef barsiisotatu sii kenne jedhu waan kanarraa of eegi maaliifii yeroo san irratti waa'ee Oromummaa kana ol kaastee dubbachuun baay'ee rakkisaadha keessattuu naannoo gatte. Egaa inni nama maal jedhaa homaa rakkina hin qabu nuti bar waan biraa keessa hin galle waa'ee saba keenyaa waa'ee Oromummaa hoo sirbine homaa rakkina hin qabu. Wanti kanaan dhufes homaa wanni nu taanu hin jiru waan jedhu dubbata dhugummaa isa keessa jira jechuudha nama haqa dubbatu ijoollummaa isaatu ta'e jechuudha. Jawaar ganamumaan nama odeeffannootii fi miidiyaa akka tures ni himamam. Sa'a nuti reediyoo dhaggeeffanne reediyoo Filips takkaan isaa akka harkatu beeku. Isan dabru keessattuu waa'ee paarlaamaatti haasawu. Taateewwan adda addaa kana. Amma inni amalli isaa guddaan manguddootti isin ilaalaa raadiyoona harkaan buusu raadiyoona qabatee raadiyoona kana humnaan ala caqasaa ni deemmataanii bakka deemuus waggaa taa'uus bira haa raadiyoona kanaa fi manguddoo wayii jala deddeemee haasawaa akkasii barbaade. Hogga dadhabu immoo raadiyoonas biraan dhabu raadiyoona caqasaa ciiseefaa. Waa'ee reediyoo dhaggeeffatu seenaa tokko qo'atu seenaa barreessu waa'ee kanaa kana malee hariiroo ijoollee hojjetatu illee hin qabu ijoollee irraa wanni adda isa godhu gaafuma xiqqaatu waan akkanaa kana. Hojiin xiinxala siyaasaa sadarkaa addunyaatti itti beekamaniifim mirga namoomaa fi dimokiraasiitiif falmuutis ganamumaan umrii ijoollummaatiin qabaachaa akka turantu himamam. Amalli addaa kaniin hin beeku manaa buusanii jedhe gizee ijoollee irraa kaasee madaraka irratti jechuudha isaatu ol ka'ee. Isaatu waan adda addaa isaa dabarsa. Qindeessuun nama jaalataa'u ni manaabaan siin jee bara. Ni manaaba kun siin jiru manaab ni mala. Ni manaaba kana afaan himee osuma waan irraa osu jennaan himee waan nuti akkas jenneen maali wanni sana immoo dhuguma taate akkasitti dadhabnee dhiifne nuti firraa baay'ee. Wanni jiruute osuma ijoolleetu jechuudha. Akka nama waa manaabaa waa arkuu waan akkasiif dura waan akkasii haasawu. Durumaa'u. Akka nama xiinxaluus ta'u akka nama raaguu jechuun kiyya namni xiinxaluu fi raaguus tokkuma. Akkasitti if dura waan ganaa dhufu kana yaadee himaa ture jechuudha. Ifuula dura waa raaguu san duruma qaba san isaan ajaa'iba nutti taate amma eegalallee oguu keessa laallu ajaa'iba nutti taate wanni addaa tokko kan inni irra beeku wooma san ni manaaba akka inni itti waan xiinxalee waan ganaa dhufu waan akkasii nutti odeessa. Xiinxalummaa kanaas immoo duraanuma gaafuma ijoollummaarraa kaasee waan kana waan tokko nuti jalatti wanni hin jenne malee kanas duraanuma qaba. Amma waan amma irra jiru hojii amma irra ga'e kana ijoollummaarraa ka'ee waan kana xiinxalummaa kana duraanuma uumama sammuunuma qaba. Waan silaa ammatti fuula duratti itti dhufnu kana dura waan himuutan duraanuma qaba. Raaguu isaa hanga ammaa ittiin waan sanitti ajaa'ibeetiin ittiin koflaa. Maal je ilma harkattaa je yeroo san keessatti jechuudha ilma harkattaa gaafaan Ameerikaa deemee ilma san siifin baasaa je maqaa ammoo nadhiidhaa je itti baase jechuudha maqaa mucaa kanaa. Jawaar Mohammad gufuu yeroo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa dhummuugaa barachaa ture isa mudateenis mana barumsaa irraa ari'atamuunis ni dubbatamaam. Yeroo san keessatti wanni maantana inni mirga ijoolleetiif fala. Kana gaammaa sirratti barsiisonniinis yeroo badduu waan taateef jecha ni himannaa isaan dadhabnee waan jedhuni kaasanii akka horeetitti yeroo badduu waan taateef jecha ijoolleen tun waan feetes taatu eega ajaja keessan fudhachuu diidde bakka amata tokkoof mana barumsaa kanarraa haa baatu maaliif kana jenna hin dhiifaman jechuudha. Yeroo san keessatti yoo inni waan sabboonummaa qabuuf duraanuu shakkanii eegaa jiran qabsoon akka adda bilisummaa Oromootitti. Magaalaa teenya sana keessatti hundeeffamte jechuudha. Yeroo saniif mucaan waan kanaas quba qaba. Kanarra guddate. Ammoo gaa jarjareeti ammas qocolama kaja'uu fi koreen itti murteessine baafne mana barumsaarraa waan takkallee wanni jaamu jirtu nutu murteessine jenne. በ1992 ዓመተ ምህረት በዚህ በሚሄድበት ሰዓት እዚህ የሚለኝ ነገር እኔ ነበርኩ ሆጂዱላ ማሰራው እና እሱ ሁለት ልጆች እዚህ ያሉ የመንግስት ባለስልጣን ናቸው። እነሱ አንዱ እሱ ነው ሆጂዱላውን አንሰራም አሉ። ምክንያቱም ትምህርት ቤቱ ማሰራት ሲችል እኛ አንሰራም በማለት እኔ አሰሪ በነበርኩበት ሰዓት በወቅቱ በቃ እዚህ ጋር ቁጭ በሉና ሌላው ይስራ እናንተ ትምህርት ቤቱ የሚወሰንባችሁ ውሳኔ እስከሚወሰንባችሁ ድረስ እዚህ ተቀመጡ አልኩኝ። እነሱ ሁለት ልጆች ወደ መቻራ ሲሄዱ ጁሃርም 8ኛ ክፍል ወደ ሌላ ክፍል
ወደ ሌላ ተዛውሮ ሰቦኑማ ኢሳ የሩማ ሳን ከይሰትለ የሮ ቀብሶን አካ አጃኢባት ጅርቱ ሰን ናማ ጆሌ ተነጉርሜይሴ ጆሌ ተነጃሬ ኸረገርቴ ቢልሱማ ኦሮሞቲ ትቺ ሀርኪሱ በርባዱ የቹ ዋይ ሴና አዳዳ ከና ቅንዴይሴ ጆሌ ተና ዋኒ ጎሎ ወንማን እቲ ጉዶ ተከኑ ዲቤ አማ አተተመቲ ወአደበ ሲላ መነ በሩምሳቲ ይሳሪሁ ምቲ አደምኒ ንቲ የሮ ሰን ከይሰቲ ሃአደበሙ ጀነፍ ማሊፍ ዋን ጃሩ ኸና ከይሰቲ ኢረቲ ይሳጅረ ሃላን ጥየፈተን ኢረቲ ይሳጅረ ዋን ዱላኑ ረገገይፈማ ቱሬ ኸና ከይሰቲ ጂለ ቀምነኑቲ namoota meeqa magaalaa tan keessa dhume namoota meeqa hayyuu meeqa sidhame intalaan siyaasaatiif him daarikteerri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed nama dhiifama namaa godhu akka tures xalayaan barsiisaa isaa kan mana barumsa Dhummuugaa irraa isa ari'eef barreesse ifatti ni mul'isa. ተማሪ ጃዋር ሲራጅ ጭላሎ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመልክ ሳጥን ቁጥር 77 አሰላ በእጅ የሚሰጥ ለመምህር ጌታነህ ቶላ ጎሎልቻ ወረዳ ጥሙጋ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጥሙጋ የደብዳቤው መልእክት ላምበው ሁሉ ቀን 04/05/93 ይድረስ ከልብ የመነጨ ሰላምታዬን ከልብ የማከብርህ አባቴ መምህር ጌታነህ በቀድሚያ መልካም ጤንነትን እመኝልሃለሁ። ለመላው ጤንነትህ እንደምን አለህ? ከአሰላ ብርድ በስተቀር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በመቀጠል ልገልጽልህ የምፈልገው ነገር እንደሚከተለው ይሆናል። ይህም መምህር ጌታነህ በተለያየ ምክንያት ተበጣብጠን መለያየታችን ይታወሳል። ይሄም የኛ በጉርምስና ወቅት ላይ መገናኘትና የአካባቢ ሁኔታ ገፋፍቶን ይህ ነው የማይባል በደል አድርሰንባቸዋል። ወደ ሌላው ጥፋት አጥፍተናል። በዚህ የተነሳ እናንተም አንዳንድ እርምጃ ለመውሰድ ተገዳችኋል። ቢሆንም በዚህ የተነሳ እናንተም አንዳንድ እርምጃ ለመውሰድ ተገዳችኋል። ቢሆንም የወሰዳችሁት እርምጃ ከጥፋታችን አኳያ ሲታይ በጣም አነስተኛ ነው ባይ ነኝ። መምህር ያ ሁሉ ስናደርገው የቆየነው ነገር ሁሉ አሁን ግልጽ እየሆነልኝ መጣልኝ። ይሄውም በአሁኑ ወቅት ቤዝ ሆኖ እንደፈለኩ የምፈነጭበት ዕውቀትና ችሎታ ምንጩ እናንተ መሆናችሁን በመረዳቴ ነው። በይበልጥ አሁን የምኮራበትና እንደፈለክ የምግባባበትን እንግሊዘኛ ከመጀመሪያው ፈር ያስያዝከኝ አንተ በመሆንህ ምስጋናዬ እና አድናቆቴን ልገልጸው ፈልጋለሁ። በመሆኑም እስካሁን ከመማራቸው ግራመሮች ውስጥ አንተ ካስተማርከን አንድም ይወጣ ነገር የለም። እስካሁን ብዙ የባችለር ባለቤቶች አስተምረውኛል። ሆኖም ግን አንድም ካንተ የሚወዳደር አላገኘውም። እናም በአሁኑ ወቅት በገባበት ሁሉ በቋንቋው በኩል እየመራሁ እገኛለሁ። ቲቸር ጌታነህ ስለሆነ ከተናገር በዚያ ጊዜ መቀለዱና እናንተን ማበሳጨትተን ብንንከባከባችሁና ዕውቀታችሁን በሚገባ ብንወርስ ኖሮ አሁን እየተበደረስን ነበር። ነገር ግን እውነትና ጧት እያደር ይነጋል እንደሚባለው ያሁሉ ጥጋባችንና ትዕቢታችን እና እንደ እግር እሳት የሚለበልበን አሁን ነው። በአማርኛው በኩል ቢሆን በዚያን ጊዜ ያስጨበጥከን ዕውቀት በውስጤ በመኖሩ እስካሁን ጥሩ ውጤት እያስመዘገብኩ እገኛለሁ። የዚህ ምስክር የሚሆነኝ ባለፈው ዓመት በ1992 ሚኒስትሪ ተፈትኜ 99.9 በማምጣት ሳስመዘግብ ከወረዳው አንደኛ ከአርሲ ዞን ሁለተኛ መውጣትና ራሴንም የነበርኩበትን የግል ትምህርት ቤት ስም ለማስጠራት ችያለሁ። ይሁን እንጂ ምንም አላረካኝም። ምክንያቱም ለዚህ ችሎታዬ ምንጭ የሆኑት ትምህርት ቤትና መምህራኖችን ማስጠራት ሲገባኝ በማላቀው ሀገርና ሕዝብ መካከል በመሆኑ ነው። አባቴ ሆይ ይህን ሁሉ የዘረዘርኩልህ አንድ ነገር ልማጸንህ ፈልጌ ነው። ይኸውም ያሳለፍኩት ህይወትና ስራዬን ሳስታውሰው እንቅልፍ ስለነሳኝ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ይህም አንተን ይቅርታ መጠየቅ ነው። በቃ ይቅርታ ጠይቄ በምህረት እፎይ ማለትና ማደር። ይህን ስለም ከአባት ምንም አይጠየቅምና ይቅርታ እንደምታደርግልኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እኛም አንተንም በእኩልህ ይቅርታ እንድንቸር በአምላክ ስም እማጸናለሁ። ልክ አጠገብህ እንዳለሁ ነው ተንበርክኬ የምማጸንህ። እናም እንደደረሰ ደብዳቤውን መልስ በቶሎ ላክልኝ። ልጽፍልኝ ከፈለክ የዚህ ደብዳቤ ከፈለክ አድራሼ ጭላሎ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ፖስታ ሳጥን ቁጥር 77 አሰላ ብለህ ብጽፍ ወዲያው ይደርሰኛል። ቲቸር በተረፈ እግዚአብሔር ባይነ ስጋ አገናኝቶን በአካል ይቅርታ ለመጠየቅ ያብቃን እያልኩኝ በሰላም እስክንገናኝ ድረስ ሰላምና ጤና ለሁላችሁም እያልኩ ሰናበታለሁ። ቻው። ያንተው ልጅ ፍሬ ተማሪ ጃዋር ሲራጅ ካሰላ። ጃዋር መሐመድ ዱሎ ኦሮሞ ፈርስቲ irraa eegaluudhaan qooda qabsoo mirga abbaa biyyummaa fi oromummaa akkasumas kabaja mirga namoomaa fi dimokiraasii ilmaan oromoo kabachiisiifachuudhaaf falmachaa turan keessatti gumaacheenis nama hin goomne ta'uu dandeeti jiram. Faayidaa miidiyaan ummata keessatti qabu ganamaan kan hubate Jawaar Mohaammed Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii hundeessuudhaan qilleensa Oromiyaa bilisoomsuu irraa hanga lafaa lafee Oromiyaa fi Oromoo bilisoomsutti imaluu dandeeti jiram. Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin akkuma hundeeffameen argaa fi dhageettii ummataa ta'uudhaan gahee miidiyaa bahachuu caalattis dheebuu odeeffannoo ummatarraa baasuu dandeeti jiram. Jawaar Mohaammed
beekumsaa fi dandeettii qabuun miidiyaa ijaa fi gurra uummataa ta'e kana gama maraan utubuu birattis qabsoo qeerroon Oromoo waggoottan dabran adeemsisaa ture tarsiimoon akka masakamtu taasisuudhaan jijjiiramni qabatamaan guutuu biyyattii keessatti akka dhufu taasisuu dandeetti jira. Falmiin cimaan uummanni Oromoo akka sabatti taasisaa ture osoo hin faffaca'in bifa qindaa'ee fi tokkummaa isaa eeggateen akka galma ga'u taasisuu keessattis qooda seenaan hin daganne gumaacheeti jira. Jawaar qabsoon uummanni Oromoo adeemsisaa ture galma barbaadamu bira akka ga'uufis tooftaa fi maloota qabsoo garaagaraa akkaatuma barbaachisummaa isaatiin uummatatti as baasuudhaan qabsoon sabaa sadarkaa har'a irra ga'u kana akka ga'u taasiseeti jira. Xiinxalaan siyaasaatiif daarikteerri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohammad imala qabsoo uummanni Oromoo waggoottan dabran taasisaa ture galmaan ga'uuf sochii taasisaa ture keessattis gufuuwwan gurguddoon isa mudachuun hin oolamne. Gufuuwwan gurguddoo sochii waggoottan dabran adeemsifamaa turan keessatti mudateenis Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin marsaa hedduuf jaam taasifamuu bira dabruudhaan Jawaariif miidiyaanis shororkeessummaan himatamuun yaadannoo yeroo dhiyooti. Jawaar Mohammad qabsoo uummanni Oromoo adeemsisaa ture keessatti gufuuwwan imala qabsoo keessatti mudataniin xiqqollee osoo if duubatti hin deebiin falmii irratti cichuudhaan injifannoo galmeessuudhaan gama biyya abbaa isaanitti galuudhaan yeroo kanattis jijjiirama qabsoo qeerrootiin argame ceesisuu irratti argamu. Dhummuugaanis har'a xiinxalaa siyaasaatiif Daarikteera olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Jawaar Mohammad simachuudhaaf jaatanii guddaa keessatti argamti. Yeroo jijjiirama ijaan argaa jirru kana keessatti jijjiirama kana inni abbaa jijjiirama kana keessa gahee guddaa qabu ta'e iddoo dhaloota isaatti yeroo naannoo kana bulchuu dhufuu isaatiif ana qofaa miti hawaasni aanaa keenyaa hundi gammachuu guddaatu itti dhaga'a. Duraan halkan si ilaalaa turre har'a guyyaadhaan akka si ilaallu dhuftee aanaa kee iddoo dhaloota nu fuuldura akka dhaabbattu isaan jecha anaa dhufuu